Talcha, Meleke, Ayuda Prasasa. دفع شير قولها شير قولها دفع waan ajaa'ibaa oromoo jechuun gadi galoodha. Oromoo gartanii oromeedha, oromoo miti. Gaafa namni du'e suuraa namaa kooppi gootanii ol baaftanii iyyuun amala kaayisani. Oromoon bara baraan jiraasii dhabuun amalasiiti. Sheer godhaa dabaa. Sheer godhaa. Tuffii uummata Oromoo irraa haa qabu. Taayyeen irra ol ba'ee qoonqoo itti ashoofee jechuudha. Uummata Oromoo ka dhugaa isaa dhabee dhumaa jiru itti qoqqoose. Kunaa isin gubu. Dhugaan Oromoo ammoo ni qallatti malee hin cittu. Oromoon bara baraan jiraasii dhabuun amala isiiti. Booda ol baatee ammoo suuraa isii kaan forfaala irra godhattee iyyuun amala isiiti. Amala isiitii jechuudha. Saniifuu namni gaafa lubbuun jiru si jaalate gaafa ati duute si jaalata. Nama lubbuun jiru cinaa dhaabbachuu diddanii gaafa inni du'e forfaala irra godhachuun faayidaa tokko illee hin qabu. Dhumtan waliin dhumtanii dhabamuudha malee. Wanni Oromoo jaamaa jiraachuun qabu tana boodatti. Jawar boodatti isin galeeme Jawar boodatti jiraachuu tasuma hin qabu Oromoon. Wanni Oromoo jaamaa jiraachuufis hin jirtu jiraachuufis hin teessuu jechuudha. Shergoda harroota bilchiginaa biraan gaa akka taayee dandanaa kaa bocolaa amaarirraa nyaatee tufe nyaachuu malee humaa hin beeyne san maal hayyuun akka ta'e hin beeyne san biraan gaa san biraan saree hin geenye san garte san biraan gaa gadi galoo namaa jechuudha. Namaan namaa sanfaatu dhugaa Jawar Maammadirra qoosaa jechuudha. Nuti ija teenya qaroon toyyoo baddee bakka tanaa agartuun baddi malee bakki tun hin baddu beekaa isin. Jawar yoo lubbuun kabaatu taate ol baanii sitti ililchuu fi barra si dhiichisuu fi bar isaan baga du'ee si dhiichisuuf deemaniiru. Maal ayita kanaa achitti? Maaloo inni ati ayiddu san? Wanni isaan fedhan tanaa jechuu tokkoffaa lubbuu Jawar balleessu. Dawwaliin ka dawwalu jirtu laayif irraan jira. Harroonni bilchiginnaadhaa jechuu sirratti qoosu jiran Oromummaa keetiif jecha jibbamu jirta. Tufamu jirtaa jechuu. Warri bocola amaaraatiin guddate hundi isaanii sirra qoosu jiran maaliif raftaree teesse? Maal ayita? Eenyu dhufee sii lola? Eenyu eegu jirtan? Booda tana kaatu bulchaa keetti dhufee si bulchanni. Si galee? Dhugaan Oromoo baddee naftu ni baati gaaf tokko. Garuu ammoo warri arra Jawariif sagalee tahaa warri uummanni Oromoo beekumtii qabdan dhageeytii qabdan ummata kana cinaa nu dhaabbadaa ulamaayin kame ka ol bahee Jawariif guyyaa tokko sagalee ta'e kan nama biyya qabuutu waa'ee amantaa balleeffata. Kame ka ol bahee guyyaa tokko dubbate san kamime Ahmaddiin Jabalfaa Kaamil Shamsuu faadha. Guyyaa tokko ol baanii sagalee ta'aniif jiran isaan
guyyaa tokko taanii fi beekan yoo gaafa immoo isaan qaalitti keessa dararamaa jiran guyyaa tokkoof duba deebi'een beekonni sagalee ta'uuf irraa jechuudha. Galanni harreedhaa maal jennaan dhiittoodha. Galanni Jawaar kana ta'e jechuudha. Oromoo mararraa galanni Jawaar. Oromoo maraatu galata isaa gane. Oromoo miti tun Oromeedha. Oromee gartanii mee Oromeedha. Gaafa Jawaar du'e suuraa isaa qabattanii kaan qamisarra godhattanii ittiin shirshaaroo ittiin daldalattanii jechuudha. Shirshaaroo ittiin dalagattan. Gaafa inni du'e akkuma caalu san gartee namni jiraa fi osoo inni jiruu eeggata. Osoo inni lubbuun jiruuti eeggataa jechuudha. Arrammoo gaafa inni biyyatti Ameerikaarraa lakkii uummata xiyyaa fi rabbii xiyyaan abdadhee gala biyyatti gaafa inni jiru siif jirra Jawaar jettaniin. Arrawamee duba gaafa inni ija takkaan malee lamaaniin guutees ilaaluu dadhabe kanatti maal godhuuf jirtaati? Maal godhuuf jirra? Siif jirra Jawaar, si hojii jirra Jawaar, siif jirra Baqqalaa, siif jirra Shamshuddin, siif jirra Hamzaa Booranaa jennee iyyuun faayidaa qabaa? Ni qabaa dhugaa dubbannee yoo duune hoo maaliif dhugaan hadhooy tikkatti? Maa jibbanti dhugaan walitti himuun maaliif hin bareenne? Dhugaa jirtu walitti himanii wajjin deemuun maaliif hin bareenne? Shorgoraa biraan ga'a. Harroota jechuudha. Harroota. Oromoon gaafa jiraan isii jirtu siif jirti. Gaafa inni rakkate immoo isa duuba deebiteeti itti daawwattii jechuu rakkoo isaa san. Keessaa furuufoo maaliif cinaa dhaabbachuu hin dandeenye? Iftaanee jiraachuu maaliif hin dandeenye nuti? Kun maaliif ta'uu dhabe? Maa ta'uu dhabe dhugaan jirtu maaliif walitti himamee wajjin deemuun dadhabame? Akka taayee tanakaa kana faatu ol bahee ashoofaa jechuudha. Uummata Oromoo kan dhugaa isaanii dhabanii beelaan achi qixaaxamaa jiran. Siif jecha naaf jecha beekaa. Eenyuuf jecha isaan jireenya dhuunfaa isaanii jiraachuu dadhabanii akkuma kiyyaa fi qe'ee dhuunfaa jiraachuu danda'an. Mataa isaanii jechuudha. Ni danda'an akka ajaa'ibatti. Garuu immoo dhugaan uummata Oromoo maaliif awwaalama? Mirga eegamee maaliif jiraachuu dadhabamaa hajuu fi achi jiran malee dhuunfaa isaanii jiraachuu dadhabaniiti maka beelaaniif qixaaxaa jiran. Naafi siif jechaafi. Kana dhugaan jirtu jechuudha. Garuu asirratti ol yaatanii boohuun gadduun maaliif barbaachisaa ta'e? Maaliif ta'e barbaachisaa? Shorgoraa biraan ga'a. Warra dhugaa Oromoo irratti ashoofuu barbaadu, irra qoqqoosuu barbaadu, ittiin laaqqachuu barbaadu. Akka tana haatiif taayee kanaatu akka Shimallis Abdiisaa kanaa bulchaa keeti dhaqii bocola isaan firraa gabbaasan arraabii jiraadhu haa wajjin. Kana booda Oromummaan ati ol qabdee Oromoodha jettu hin jiru beekadhaa Jawaar booda. Hayyuu kanaan illeen harkattan harkachuuf illeen teessanii jechuu yoo umrii teessan jiraattan. Itoophiyaa mililik dhiifatee deemisan seenaa isaanii bara baraan uummanni Amaaraa asirratti haaromsee jiraatta malee dhugaan kee qabaatee jiraattu tasan jiruun eegin. Ifitti himaa jiraadhaa kana. Yoo jiraattan Jawaarii wajjin, yoo dhumtan Jawaarii wajjin, si wajjin jirrattanii miigaafa duraatu maaf duba deebitan? Maaliif ta'e kun hundinuu? Walitti dhugaa yoo himanii deeman on bareeddu. Shorgoraa biraan ga'a. Akkatti naftu immoo dukkana duuba maaltu jira jennaan barii jira. Barii dhufaa jirtu agartii lukkuun ijjiti. Isin galee arra dhugaa Oromoo irra qoqqoosuun warra abbootii isaanii gartanii akaakayyuutu Amaararraa fuudhanii dhufan dhaalmaa Amaaraa dhaalanii dhufan malee dhugatti ilmi abbaa gadaa kana hundaa'u dalagee ol beerrafuu jechuudha. Abbootiin gadaa hooqattanii sirtan isaan haa gadaachuu.
Abbootii gadaa maal isaan haa gadaachuusan? Gadaadamtuu yaatu hundi isaaniitu. Maaliif dadhaban? Furmaatatti kaa'uu dadhaban isaan. Abbootiin amantaa hoo maal eessa jiran? Ummata kana sagalee ta'uu dadhabanii? Maaliif dubbachuu dhaban? Ol baanii sagalee isaanii dhageessisu maaliif dhaban? Maaltu irraaf duubatti isaan deebisa? Biddeena isaaniitiif jiraachuu jiran malee dhugaa ummata kanaa dubbachuu irratti maaltu irraaf duuba isaan deebisa? Wanti deebisu jira? Jirti rakkoon biraa? Rakkoon biraan jirtu. Dantaa biddeena isaaniitiif jechuudha. Kaayyoo uummata Oromoo, qabsoo uummata Oromoo ittiin sharafatanii ittiin nyaachuuf. Warri gaafa isaan mana hidhaa keessatti qaalittii keessa jiran uummanni ittiin wanni godhu ture san inni immoo irraaf duuban deebinee sagalee taa'aafii ture Jawar. Jawar jechuun garaan isaa qaliila. Akka keessanitti gadi galoo namaati waan nyaatee bulu malee hin beekne. Gadi galoo namaa gartanii akkasii miti Jawar. Sinii galee akkasii miti. Itti gatima harroota bilisiqinnaa dhugaan Jawar achi keessa yoo wareegamu tahee dhayxanii achi keessaa baafachuu hin dandeessanii isiniin jechuu deemanii bar. Kanaaf deemanii bar. Maaliif dubbatamuu dhabe? Abbootiin gadaa keessan eessa jirtan? Hayyoonni Oromoo haafee hoo eessa jirtan? Hanga lubbuun isaanii achi keessatti harka isaaniitiin baatoo eegu jirtanii? Beelaaniitii miti quufanii jechuu isaati taayyeen. Kopheen deemtu kun kopheedhanni. Kophee namni gartee ittiin mana fincaanii seenuun gahuu jechuudha taayyee jechuun. Wasaka namaati. Jawar si hojii jirra. Eessa jirtan irra? Ni raftanii akkamitti galtanii raftan? Osoo abbaa fi haati jiruu ilmi akkamiin rakkata? Osoo isin jirtanii hoo Jawar akkamiin rakkata? Maaliif dhugaan akkatti hadhooyti? Azala deemtanii jecha tokko hin dubbatina. Azala deemtanii warri hangira wal guuruu jirtan jechuudha. Ana narraa humaan asartu. Ana jechuudha. Sii galee. Wanni ati asartu hin jirtu sitti himeetiin jirati. Kanaafuu uummata Oromoo jechuun hayyuu keenyiif dura qabna. Ati qarayyoo teenya. Ati maal keenya jechuun turre deengidda. Oromiyaa keessatti hiriirri bahamaa jiru kun ijoolleedha. Barattoota. Gurguddaan keessanoo eessa jirtan? Uummata kanaaf sagalee ta'uu dadhabdanii. Si wajjin dhumnus, si wajjin jiraannus eessa jirtan har'oo? Gaafa simannaa isaa jila kaafaa'oodhaa kadeeman bakka walii dhaabbattan dhabdan. Bakka walii dhaabbattan bakka walii teessan dhabdanii jechuudha. Har'oo eessa jirtan? Akkasi gadi baatanii sagalee ta'uufii dadhabdaniiti moo sodaattaniiti? Eessa jirtan har'oo? Eessa jirtan? Oromoo jechuun waan abdatan dhabdanii jirtanii jechuudha. Ganaafillee gabrummaan bara baraan sirra jiraatti malee bilisoomtee hin jiraattu. Hanga bilisummaa jawaarsisuuf sisee kana gartee suuftee hin jiraattu ati hanga kana. Gabroomteen namaa ergamtee jiraatta biyyatee keessatti mirga kee dhabdee eenyummaa kee mulqamteetti jirtaa mulqamu duraan. Mulqamtee jiraattaa jechuudha. Bara baraan ilmoon ta'e ajjeefamte. Osoo mootii kan laaltee gartuutti ilmoo ta'e si biraa gabbaasanii ajjeesan. Gabbaatee yoo falmatte abbootii gadaa teettan abbootii garaati malee abbootii gadaa timsan. Waan mirgaa qaban bitatti isaan haa galchuu ennanii abaaramanii. Itti galcheetu itti cufeetu tattaa'u jiranii. Garaa isaanii guuttannaan garuu Jawar beelaanicha keessatti isaanii qixaaxamu jira. Kakaleessa gabrummaa jalaa isaan baase. Irreeffatanii galuu hin dandeenye isaan irreeffachiise.
Kanaa jechuudha. Namni osoo inni lubbuun jiruu tiifachuu dadhabee maaliif akka deemu namaan galu? Borummoo suuraa isaa maxxansitaniiti boo yaatan ashangulliitii wajji ol guurtanii jechuudha. Maaliif barbaachisaa ta'e kun? Gabbaatanii ilmaan keessan barattoota keessanii hojii yoo kan falmanne taate uummata kanaaf yoo sagalee kan taane taate borudoo achi keessaa fuutanii awwaallachuun dandeessanii bara. Qalee isin wajjin jirre abbaa keenya mataa keenya ija teenya maal keenya jechuun turtanii mi? Arroo qixaaxama kana eenyuuf jecha qixaaxamu jirinni? An Oromoodha jechuu jecha qixaaxamu jira bara. Uummata kiyyaaf biyya tiyyaaf jee. Maaliif hadhoo itti dhugaan tun hundinuu? Ol galtanii biddeena garaa guuttattanii rafuun maaliif barbaachisaa ta'e? Warra kaleessa isaa wajjin nyaate, warra kaleessa miseensa isaanii taanii wajjin turan, har'ammoo isa nyaachuu jiru hedduu jira. Garuu uummata guutuu Oromooti kan nyaatu jiru jechuudha. Har'a ilmaan keessan barataan keessan barattoonni keessan gisee gabbee falmatu san isin maal godhu tatteessan? Abbootiin amantaa homaa sagalee ta'uu diddan. Abbootiin gadaa ta'eef hin jettanoo. Eessa jirtan gabbaatanii uummata kana cinaa dhaabbattanii sagalee ta'uuf dadhabdaniiti. Achi dheetanii nyaata kana nyaachisuu dadhabdaniiti. Walirratti eeguu wal ajjeesuun bara baraan jiraa keessan dhabuun maaliif barbaachisaa ta'e? Seenaa fi boruu suuraa isaa kaaftanii gidaararra maxxanfattanii seenaa fi bara akkanaa du'e. Kana kaayyoon keessan. Bilisummaan eessa ture? Nama fi bilisoomeetu nama bilisoomsa. Garuu immoo inni lubbuudha isinii wareege. Laa garaagarummaan keessanii fi hasaa adda addaa jechuudha. Umrii isaatii bar Baqqalaa Garbaa umrii isaa isiniif jecha mana hidhaa keessa fixu jira bar Oromoo jedhamtu tanaa jecha biyya tiyya uummata kiyya jidduutti yoon seenaa hojjedhee dabre. Namara rukaa'ettu filateeti seenaa galmeeffatee jiraa jechuudha Jawar. Jawar jechuun nama sani Jawar jechuun nama akka keessaniiti miti. Oromoo irraa dhalachuu mannaa dhiisuu irra wayya. Oromoo taanii dhalachuun nama qaanfachiisa isaa ammaa tana keessatti akka isaan itti jiran kana gisee garte. Walirratti eeguun homaa barbaachisaa ta'e gabbaatanii xiqqaaf guddaa yoo kafalmattan taate wayyaanee bara meeqa isinirra turtee'u firraa galchitan. Kun hundinuu maaliif ta'uu dabaree amman ilma abbaa gadaatiitu achirra isinii jira ilma abbaa garaa kan ilma abbaa garaati. Abiyyiin ammaan tana sa'aa tana keessatti abiyyiin akka mataa kiyyatti hin komaddan. Uummata Oromoo bal'aadhaan komadha. Gabbaanii falmanii uummata kana hidhaa baafachuu dadhabaniiti. Baqqalaa Garbaa nama umrii isaa isinitti fixee baru umrii isaa. Tola ooluun isiniif hin taatu garuu. Isinii tola ooluun akka isaaniititti achi nama galchitii jechuudha galanni keessan kana. Qilintoo nama galchuun galata namaa galchuudha isin akka keessanitti akka Oromootti. Akka Oromootti jechuudha. Isinii galee Shergoodhaa biraan ga'a. Uummata budoota asirra deemee jechuudha. Du'a Jawaariif hawwu biraan ga'a. Takka bilillee abbaa Jifaarii fi takkitti as hundaa'u balaa ilkaan suuqaa san biraan ga'a san biraan. Ilkaan suuqa goote takkaa ilkaan siitu tolfattee hin beene san. Budittiin takkaatu kaagara toltee hin beene san akka toltee hin beene san biraan ga'a. Isii biraan ga'a. Warra halkaniif guyyaa du'a Jawaariif hawwu. Budaa uummata gadi galoo jechuudha. Isii biraan ga'a. Taafaan kopheedhaa tana biraan ga'a. Uummata Oromoo jechuun isinii hojjechuun jechuudha.
seenaa hoggaa du'e booda seenaa namaa baaftan abaluun bara akkasii abaluun gaafa san akkas ture teessanii jechuu gisee san akka nama isaaf quuqamuu tokkotti hoggus seenaa isaa ittanii odeessuu takka geessan jechuudha. Otoo inni lubbuun jiru maaliif eeggatamuu dhabe? Fama warri na dawwaltan natti hin dawwalina. Ummata kanaaf sagalee ta'uun maaliif dhabame? Maaliif sagalee ta'uun didame? Warri biyya keessa jirtan barataan keessan gisee gabbee hiriira ba'u diddaa lagannaa nyaataatiif uummanni kun asitti dhumu jira. Haanuu hiikamu hayyoonni keenya gaafa barattoonni keessan jiru isin maal eegitan gurguddaan keessan? Maal eegutatteysan? Wayyaanee bara meeqa ilmaan keessan isin jala fixxee bara meeqa lafa teessan saamtee'u firraa galchitanii jechuma qalatti hayyoota keessanuu maa baafachuu dadhabdan? Dhaaba feete deeggari. Uummanni kun maaliif si quuquu dadhabe? Maaliif naasuu dhabde namaaf? Heer godhaa takkitti sandaaba biraan ga'a. Juntaanuu isaanii juntaa namaan jedhamsanittuu juntaanuu isaanii immoo ilmaan juntaan guddifata juntaati isaanuu. Gochaarraa biyya amata hojjetu jiru kana wayyaaneen bara meeqa isin bulchite san nurratti raawwanne beekaa. Biraan ga'a isin Hacaaluu hundee isaa eeganni du'ee shooppii gootanii suuraa isaa ol qaqqabdanii mi? Jawaar illee karaan isaa sanumaa jechuu galanni isaa. Tola ooltummaan Oromoodhaaf tola ooluudha. Boodarra suuraa shooppii qamisaarra godhanii ittiin daldalachuudha. Galanni isaa kanaa jechuudha. Yoo arra dirmattee gadi hin baafanne boru du'aa isaa qamisaarra hin godhatin. Ittiin daldalachuun dalagaa ta'isani. Qamisatti hojjifacheettanii jechuudha. Walirratti ashoofuun Oromoodhaa bara baraan jiraasii dhabuu, beekaasii dhabuu, hayyuusii dhabuudha jechuudha. Isin wanni isin beeytan gizee jiraan keessan du'e boodarra immoo boo'uun dalagaa teessani ni beeyna tana wal beeynaasi dalagaa teessani tun. Otoo inni jiruu maaliif eeggachuun dadhabame? Dhugaalitti immoo maaliif barbaachisaa hin taane? Dirqama Oromummaa maan baanne namuutuu jechuudha. Sheer godhaa biraan ga'a. Sheer godhaa biraan ga'a kaalatti dabuskaa san biraan ga'a dabuskittii san takkitti asan daawwattanii mi dabuskaadha isiin. Dabuskittii san biraan ga'a dafaadha. Warra du'a isaa jaalatu biraan ga'a. Jawaar jechuun ija Oromooti. Seenaan isaa osoo inni lubbuun jiruutu bara baraan yaadata. An akka dhuunfaa kiyyatti arra wareegamu yoo tahe seenaan isaa bara baraan yaadata malee akka keessanii gadi galoo miti. Akkasii mere amala Oromooti. Amala Oromooti. Oromoo jechuun Oromeedha. Aadaa tokko lafaa olmee jiru qoree qabu san gartee sani. Kasi nyaatu hin beeytuu jechuudha. Nama kiyyattee osoo ta'ee hedduuti si nyaatuuf afaan babbanata. Itti amananiiti. Ilma abbaa gadaa jaanii lafa dhiichisanii fi maal jaanii fi qawwee dukkisanii fi maal godhanii ol baasan gaafa aangoo bahu immoo mootummoonni isa dura dabre hundinuu sanuma gizee karaa aangoo dhufu hundi karaa tolfachaa dhufaa gaafas booda immoo nugusummaa isaa mirkaneeffataa jechuudha. Sanumarraa soonni deemaa jiru.
yoo lafaa kaatee falmatte firraa kaafte yoo lafaa kaateen falmanne bara baraan gabrummoomtee jala jilbiibbattee afaaniin citaa dheedi gisee sinjaanis dheeddee muka nyaadhu gisee sinjaanis nyaattee jiraattaa jechuudha. Bara baraan gabrummaan takka tanuma. Afaan kee yoo dubbachuu hin dandeenye gabrummaadha. Bobbaatee galuu yoo hin dandeenye gabrummaadha asirra jira jechuudha. Bara dheesaa kanuma kanurra ture. Gabrummaa caaltu tanuma. Gabrummaa lammaffaa immoo Jawaar gabrummaa laasi baase. Ifa gartee ifa keessa saayif garteetti yoo ati ficcalliftee jiraatte dukkana kalee sanit deebi'uuf deemta. Dukkana kalee caalaa dukkanooytee sit deebi'uuf deemti gabrummaan. Falmatte falmachuu baatte gabrummaa dukkanaat deebitaa jechuudha. Dukkana saa fedhan sirraa bananii saa fedhan si cufan sanit deebita. Yoo lafaa kaatee falmatte saa barataan kee falmatu ati biddeena nyaattee teessumtu tolfachuu miti lafaa kaatee yoo falmattu taate gabrummaan sirraa kaati. Hayyuun keetis siif gabbaa jechuudha. Yoo tirafte immoo gabrummaan lakkiifiin deemtee galti bakka irraa dhuftetti gabrummaa ilma namaatis si fidee jira. Bara baraan beekaa kee gisee dhabdee ol baateetuma yoo nama rafte ati gabrummaan san caaltu sitti hin jirtu. Gabrummaa keessa jirtu ogguma sanuu gabrummaa sirra jira. Maali bu'aan isin walii buusu jirtan? Bu'aan Oromoo walii buufte maali? Hayyuu qabdu qaroo keenyannee ka eeggannu qaalitti galchitanii raftanii sa'a barataan gabbee falmatu ol baatanii raftanii teessumata tolfattanii abbootii gadaatii abbootii amantaatii khaleessa sagalee isiniif ta'uuf ture bar akka Kaamil Shamsuudha Ahmaddiin Jabal. Maaliif harroo sagalee ta'uu dhabuun maaliif barbaachisaa ta'e? Callisuun maaliif dawaa isinii qaba moo biddeena keessan isin raawwata moo kalee hidhaadhaa baatanii har'a hidhannu deebisanii sodaa qabdan? Sodaatuun qabdan sodaatamuu qabdan malee sa'a tana keessatti sila. Bara baraan gabrummaa sirra sirbitu tana sa'a masgiinni kee gubatu dubbachuu dadhabdu kanatti nama siif dubbatu, nama afaan siif ta'u, nama ija baasee siif falmu sa'a qaallittii kaaniitti qoosu jiran kanatti ati maal naa eeydamanaa maal godhuu teessa? Masgida meeqaa gubate egaa aangoo dhufee Abiyyi Ahmad. Nabiyyiin keessan, nabiyyi keessan inni nabiyyi keessan isaaf sagadu jirtanii, isaaf salaatu jirtanii, isaaf miilarraa dhiixanii jiraachuu jirtanii jechuudha. Nabiyyi keessan nabiyyiin. Garuu uummanni Oromoo wanni beekuu qabu isin qaroo keessan baafachuun isinirra jiraatti. Qeerroof qarreen warri biyya keessaa hiriira amma dhoo'e kana osoo addaan hin kunne hayyoota keessan baafachuun isinirra jiraatti jechuudha. Yoo kanan goone immoo gabrummaa kaleessan tatte deebinuu shakkii qabdu san gartee itti deebitaa jechuudha. Ifaan itti deebita. Otuma laaltee gartuu gabrummaan si dhufti. Osuma xiqqatte isu, osuma bakka raftu tolfattu. Gabba hayyoota keetiif sagalee ta'ii falmadhu lafaa kaa'i.